أكم جرتو نجرا السلام عليكم أكم جرتو نجرا أما دبرنتن أدوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني أكم جرتن خبجم توتا داوت توتا خيسم موتا خينيا أدويرو خناف قبل سنيف ريسنا أدوالين أن أرار صوب درزاكي بلين أدو إسندق سفنا نولين تران أفر كينيا guyyaa eebba barattoota madda haraashii shamarranii fi shabaaba jamaa markazu to'ii keessatti gaggeeffamuudha. Bal'ina oduu kanaaf Faayisaa Eliyaas akkatti aanutti isin qindeessiti. guyyaan arraaqun guyyaa alhadaa kanii fi eebbi barattoota jamaa markazu tawhiid keessatti gaggeeffamuudha. Sababii kanaanis hundumti warra asitti baratuu gammadoo akka tahan nuuf himaniitu jiru. Hundeen sanqaraatii tanaa fi kanneen biroollee walumaa galatti namoota waan kana hundeessuu irratti qooda fudhatan maraahu galatoomaa isaaniin jenna. Bal'ina oduu kanaa riippoortara keenya dursitu Abdul Haadi akkatti aanutti isiniif dhiyeessiti. Itti aansuunis guyyaan arraaqun akka argamu sababa kan tahe ustaaza keenya ustaaz Jamaal Aliyyiitiin galatoomii umrii nuuf dheeradhu jechuu ni barbaanna. Sandurallee namni odoo hin galatoonfatin bira kutuu hin barbaanne imaama keenya kan tahe Muhammad Yuusufiin jazaakumullahu khayran isaaniin jenna. Maaliif jennaan bu'aan arra arkame kun martii sababa isaan jiraachuudhaatiin tattaaffiin isaan godhaa turan firiin arraa kun akka argamu godhuu isaanii waan akkaan nama gammachiisudha. Jammaan kun rakkoo dhufe kamiifuu jilbeeffachuu dhabee arra ga'uun isaa waan baay'ee nama ajabu yeroo isaa kabajee gosoolee barnootaa cufa barsiisaa turuun isaa ni yaadatama. Bal'ina oduu kanaa riippoortara keenya Hanaan Mahammad akkatti aanutti isin qindeessite. Jam'aan kun gosoonni rakkoo isarratti wal gahullee rakkoo kamiifuu jilbeeffachuu dhabuun sadarkaa arra irra gahe kanarra jiraachuun isaa waan baay'ee gaarii ta'edha. Haaluma kanaan haawwan madda haraashii sa'a 8 haga salaata asrii baay'ina namoota 32tiin qara'aa turuun isaanii ni yaadatama. Shamarranii fi shabaabbanis magriibaa haga ishaa'ii baay'ina namoota qara'anii 70 takka qabaachuun qara'aa turuun isaanii ni yaadatama. Maal kana qofa yeroo subiirraa eegalee haga sa'a takkaatti barnoonni ustaaz Asladdiiniin baratamaa turuun isaa ni beekama. Walumaa galatti baay'inni namoota asitti baratanii 159 tahuu daataan funaaname ni ibsa. Gosoonni qaraatii garaagaraa hedduun akka as keessatti baratamaa jiru ni yaadatama. Walumaa galatti dhaamsi goolabbii kan nuti qabnu yoo jiraate warroottan qaraatii tanarraa booda aantan marti keessanuu arrarraa kaastanii eegaluuf jabaachuu akka qabdan isiniif dhaamna. Dargaggoo fi shamarran diirrabbii irraa boodatti hafan guyyaa aduun takka nama gad dhiyaattu san gaaddisa dhabuun dhagahameem. Bal'ina oduu kanaa Mahammad Ahmad akkatti aanutti isin qindeessa. Dargaggoo fi shamarran kan diirrabbii irraa fagaatan guyyaa aduun takka namatti gad dhiyaattu san gaaddisa dhabuudhaan sheenaa waywaatan. Guyyaa qiyaamaa dargaggoo fi shamarran sheenaa keessa waywaachuun qixaaxa isaanii aduun gubachuun baay'ee iyyan. Itti gaafatamaan boo'ichaa obbo nuuf gabaasee jira. daawwattoota keenya oduun nasiyaa yeroo tanaaf qabne tanuma fakkaatti gara Oromiyaa Qoflaan Turkittiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf raasaaki. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf raasaaki. Istuudiyoo Jamaatu Nuural Imaaniin galatoomaa isiniin jechaa shammaar kafuun akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota Oromiyaa Qoflaan Toorkii qalbii bohaarsituu uummatam amma dabareen oduu kolfaatiin durarratti moototii oduu isin dhageessifnaam. Zabana teknooloojiin guddatan keessatti makroonii fi paastaan mirga shuuroo fi biddeenaa sarbuun dhagahamee jira. Waraanni shiftaa hinjiree jedhamuun beekamu meeshaalee waraanaa gurrattee naannoo rifeensa mataa gurraachaa seenuun dhagahamee jira.
Lukkichi habashaa tokko kan maqaan isaa Kutkut Kaakaa jedhamu jaalalaan to'atame. Yuunivarsiitii Bocolaa tan godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti argamtu irraa titichi 1000 lakkaa'amu eebbifamee ba'uun dhaga'amee jira. Hawaasni Sunsuma Sadeen jedhamuun beekamu sagalee isaanii karaa nagayaatiin ibsatan. Mana hidhaa godina Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdawaa keessatti aadde Tafkiin takka balbala Kofoo Abbaa Ahmad irratti du'uun dhaga'amee jira. Amma gara bal'ina oduutti isin dabarsinaa. Oromiyaa Koflaa Neetwoorkii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa shamma harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya, bal'ina oduu gurra keessan biraan isin qaqqabna. Amma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan ammas afeerraa keenya. An oduu kan isinii dabarsu Sagalee Qaashaw isa wajjin turtii gaarii. Zabana teknooloojiin guddatan keessatti makroonii fi paastaan mirga shuuroo fi biddeenaa sarbuun dhaga'amee jira. Bal'ina oduu kanaa obbo Raarsoon akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Zabana teknooloojiin guddatan keessatti gareen paastaatii fi makaroonii mirga shuurootii fi biddeenaa sarbuun isaa manni murtii waliigala distii nuuf gabaasaniitu jiru. Haaluma kanaan shuuroo fi biddeenni tokko ta'uudhaan effiseer fayyina paastaa fi makaroonii fe'atee adeemaa jiru. Garagalchuudhaan lubbuu paastaa meeqaa qisaasuudhaan kan shooroo olaanaa taphate shuuroo barbareeti jechuudhaan biddeenni qalamshiisha kudhan galatoomfataniitu jiru. Balballi oduu kanaa Oromiyaa Koflaa Neetwoorkii. Lukkichi habashaa tokko kan maqaan isaa Kutkut Kaakaa jedhamu jaalalaan to'atame. Bal'ina oduu kanaa kan isinii gabaasu kan Ankofoodhaadha. Lukkichi habashaa tokko kan maqaan isaa Kutkut Kaakaa jedhamu lukkitti faranjiirraa jaalalti qabuudhaan dikee gubbaa dhaabbatee osoo iyyaa jiru sagaleen fannaafattee hospitaala Hosfaanaatti baqaqfanii yaalamuun itti gaafatamaan hospitaala Hosfaanaadhaa Dr. Kopkop nuuf gabaasee jira. Waraanni shiftaan Injiree jedhamuun beekamu meeshaalee waraanaa gurrattee naannoo rifeensa mataa gurraachaa seenuun dhaga'amee jira. Obbo Barraadaan bal'ina oduu kanaa isiniif dhiyeessa. Aadde Injireen meeshaalee waraanaa fudhattee bosona naannoo mataa rifeensa gurraacha keessa seenuun dhagahame. Haaluma kanaan itti gaafatamtuun adda bilisummaa rifeensaa obbo Filaan taankii afaan 10tiin Injireerraa namoota 85 ajjeesuudhaan 15 akka madaa'an BBCtu gabaase. Yuunivarsiitii Bocolaa tan godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti argamtu irraa titichi 1000 lakkaa'amu eebbifamee ba'uudhaan dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata. Yuunivarsiitii Bocolaa tan Bahaa Harargee magaalaa Awwadaa keessatti argamtu irraa titichi 1000 lakkaa'amu eebbifamee ba'uudhaan gama iddoo hojii biiroo qushaashaa irraa gara iddoo deemaatti akka qaccarameetu dhaga'amee jira. Haaluma kanaan kannisni jara kana iddoo qushaashaa fi Bocolaatti malee bakka deemaatti hin argina jechuudhaan titicha ari'uun titichi naasuun kitilii shaayii fi aannan loonii fa'aa keessatti akka dhumetti gaafatamtuun titicha aadde Filiitiin gabaastee jirti. Mana hidhaa godina Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdawaa keessatti aadde Tafkiin takka balbala Kofoo Abbaa Ahmad irratti du'uun dhaga'amee jira. Obbo Tukaanni akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Mana hidhaa godina Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdawaa keessatti argamurraa aadde Tafkiin takka balbala Kofoo Abbaa Mahammad irra osoo adeemaa jirtu harka Abbaa Mahammadiin qabamuun dhagahame. Haaluma kanaan aadde Tafkiin tun ajjechaan akka malee qeensa Abbaa Mahammadiin irratti raawwatamuun du'aan addunyaa tanarraa boqotteeti jirti. Akka hayyoonni Tafkiidhaa obbo Tukaanni jedhanitti sabni Tafkii hundi isaanii bakka Kofoo fi chaappoon qaama namaa irratti argamu irratti hiriira nagaa bahu akka qaban dhaamaniiti jiru. Hawaasni Sunsuma Sadeen tokko sagalee isaanii karaa nagaan ibsatan. Bal'ina oduu akka itti aanutti isinii dhiyaata.
Hawaasni sun suma sadeen jedhamuun beekamu mootummaan qibaabaa akka nurraa bu'u jechuudhaan mootummaan distiituhi akka nu bulchu jechuu yaada isaanii iyyata dhiyeeffatan. Mootummaan dimokiraatawaa rippaabilikaa kan ta'e adde Hulbat Marakitti himan akka mirgi dhala buddeenaa gaafatetti qoondala qibaabaa kan taate adde Barreen Qooshaa waan dubbate takkaallee hin qabdu jechuun komii qaban obbo Hulbanni miidiyaaf gabaase. Ashammarka fuune akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota Oromiyaa Koflaa Neetwoorkii qalbii bohaarsituu uummatam oduu sa'aatii kanaa qabnu kana fakkaataa waan nu dhageeffattaniif guddaa galatoomaa. Bakki oduun kun irraa isinii darbu godina Seelanaa aanaa Firaashaa ganda Makaddaa magaalaa Riibaa irraa. سيكي 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 قولي فولخي ولا لاكي ركوف ركما في راساكي سيكي 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 قولي فولخي ولا لاكي ركوف ركما في راساكي